Dhaggeeffadhaa irraan tana. Seenaa wayii xiqqoo takkaan isinii qabadde dhufe. Seenaan tunis maal ni beektanii? Jaarsaa fi jaartii tokkotu ture. Jaarsaa fi jaartiin kunis hedduu takka osoo wal jaalataniiti ka'anii ilmoota akka qabanii ilmoon sun eebbifamuudhaaf yuunivarsiitii deemte. Yuunivarsiitii deemtee isii barattee eebbifamuudhaaf torbeetu hafe jaanii isaan wal dhabanii akka malee jaarsaa jaartii wal lollaa waliin hubanne san boodarra deemanii jaarsi kun intala takkaa jira ollaa isaaniidha. Intala san fuudhuudhaaf wajjin taphatu minaamin irra fuudhuudhaaf yaalii godhuu eegalee intala san qaqqabatee maal jaa bakka masaanuu irra fiduudhaaf yaalii godhe tana booda jeen adda baanaa jeen adda baanaa ammuma seeqaa jeen jaartiidhaan na obsi jetteen torbuma hanga mincoon teenya eebbifamtu qofa na obsi jetteen hayyee efa akkas ta'e akka yaadan jijjiirre walitti hin dubbannu jeen hayyee walitti hin dubbannu hanqoo mincoon teenya nu eebbifamtu nu eegii jetteen isiinis immoo asirratti waadaa akka naa galtaa jetteen efana yeekun yeekuu hatawtee hanga san akkuma gaafa dura na fuute sanitti ol na fuudhiiti ol na galchii jaalala naaf kannii jetteeni hayyee jeen innis waadaa kana seeneef ati sanatti hin dubbattu jeen waan takka natti hin dubbattu waadaadha akkasitti ol fuudhee sin galchaa san booda ogummi coon teenya eebbifamte sinii haa jeeni hayyee janii walii galanii walitti hin dubbatanii akkuma gaafa fuudhee sanitti inni san tajaajila godhuu fe'e galee gaafa kana waan si ajaa'ibu mincoon isaanii eebbifamtee guyyaa 3 oggaa ga'u hangi isaa walii galan sun ni ga'e waan si ajaa'ibu inni achirraa yaada jijjiiree jira jaalalti isiidhaa itti dabaltee jira hanga ol fuudhee deddeebisu kanaaf ilaalcha yaada jijjiiruu eessumaan inni sitti dubbadhu natti hin dubbatin eessumaan jeeni sheenaa jira inni isiin ammoo ji'a takkitteen kana qofa raadhaan jiraadhee akka guyyaan inni hogeen ifin ajjeesaatti murteeffatee jirti gaafa inni achi namtittii boruu sin fuudha jeen dhiisee dhiifaman gaafadhaarraan tanuun waadaan hanga ji'a takkaa irra guutamee guyyaa kana dhiifaman gaafadha jee hoggaa inni mana dhufu waan si ajaa'ibu isiinis hanga inni dhufee murtee na eekuudhaasan gurraan ga'u hin eegu jetteeti dawaa dhudee ifa jeste wanni nama gaddisiisu walii hubachuudha burraa kan kee jechuudha inninis silaa osoo walitti hin dubbannu joonii baatee irra deddeebii yaada jijjiiruu itti himaaf ture walii hubachuu waan bareedaadha gaagama hedduu kanarraa nama hambisaan jaa isiniin jechuu fedhe gabaabumatti waliin haasaadha yaada keessa waliin dabarfadhaa walii hubadhaa isin jechuu barbaadeeti galatooma.